Abbaa warraa kiyyaas ta'ee ani Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 430 magaalaa guddoo godina Takkaa keessatti barumsa keenya xumurree hojii mootummaas argannee nu lamaanuu mindaa qabna. Haa ta'u malee warri kiyya abbaa warraa kiyya kana akkan heerumu hin barbaadanii turan. Sababni isaas warri kiyyaa fi kan isaa baroota dheeraadhaaf otoo waliin jaalanne wajjin jiraachaa turan. Yeroo ture keessattis abbaan isaa abbaa kiyyarraan miidhaa akka ga'e dubbatu. Yeroodhaaf araaramanis waliin jaalatan. Kanaaf jecha gurbaa kanatti heerumta taanaan ati intala teenyaa miti naan jechaa turan. Ani garuu jaalalli keenya kan addaan ba'uu hin dandeessifne waan tureef akeekkachiisa warra kootii dhiisetan fedhii kootiin heerume. Ijoollee lamas godhannee jirra. Mindaan keenya lachuu xinnaa waan ta'eef garuu jireenya keenya fooyyeffachuu hin dandeenye. Utuma haala kanaan jirru ani beeksisa gita hojii duwwaa tokko dhaga'ee dorgomuudhaan mindaa baay'ee gaarii ta'een Finfinneetti mindeeffamee hojii eegale. Ijoolleen teenyas abbuma warraa kiyya bira jiru waan ta'eef mindaan kiyyas fooyya'aa waan ta'eef ji'a ji'aan maallaqa nan ergaafi. Turtii ji'oota muraasaa booda garuu amalli abbaa warraa kiyyaa jijjiiramaa dhufe. Dhumarrattis murtii isaa natti hime. Ammaan booda hojii gadhiiftee mana keetti galuu qabda. Kuni ta'uu baannaan lammata abbaa warraan qaba jettee maqaa koo hin dhayin. Ijoolleen qaba jettees garagaltee hin ilaalin naan jedhe. Tole kuni haa ta'u ijoolleen keenya akka baratan hookaa naa kenni hookaa nan gargaaraa jennaanis du'een argama jedhe. Animmoo eega inni akkana jedhee hojiin koo natti haafuu jedhee galuudhaafis waajjiran duraan hojjedhu waanan gadi dhiiseef hojii akka laayyootti argachuu hin danda'u. Utoon carraa akkanaa qabuus mindaa xinnaadhaan deebi'ee mindeeffamuunis natti ulfaatee jira. Hundumtuu yaada isaati jedhee jireenya koo itti fufuudhaafis warri koo fi firoottan koo sababa isaatiin na jibban. Abbootiin amantaallee nu araarsuu waan hin danda'iniif lama dhabee kophaatti hafuu kooti. Abbaan warraa kiyyas murtee isaa kan akka jijjiiru firaa hiriyaan kadhatee dadhabee jira. Egaa maalan godha akkan hundumtuu yaada isaatii jedhee ittiin dhiifnes kophaatti hafuu kooti. Ijoolleen kootis garaa na nyaatu. Achi deebi'uudhaafis hojii dafee argachuu dhiisuu hin danda'a. Oduman argadhe illee mindaan kiyyaaf kan isaa baay'ee xinnaa waan ta'eef jireenya fooyya'aa jiraachuu hin dandeenyu. Ijoollee keenyas akka gaariitti jiraachisuu hin dandeenyu. Inni immoo iyyuu du'een argama malee hojii kana gadhiiftee galtu malee wajjin hin jiraannu jedheera. Waanan godhu dhabee waanan murteessu dhabnaanani marii kana isiniin ga'e mee rakkoon kun kan mudate odoo isin ta'e maal gootu?